maal godhe filate ilaalee filate. Ilaalee dachaa Yordaanos waan inni fakkaatu ilaalee filate. Yeroo darbe dubbanne irraa dachaan Yordaanos naannoon sun bishaan sun naannoo Ijipti kanaa yoo amma yeroo tokko pileeyidhaan isaa mul'atu arginaa yeroo achirraan yeroo darbitas immoo giriiniin abbayyatti naanna'ee jira. Lafa achii fakkaataa jedha. Giriiniin naannoo abbayyi kun sakkanaatiin inni lafa dhaaba waaqayyoo. Lafti dhaaba waaqayyoo maayin isa jannata jedhamu sana isa fakkaataa. Jannanni maal akka inni fakkaatu asuma achi ilaaluu yoo dandeenyedha. Waan fakkaatu inni dura lafarratti uumame jechuudha. Inni waaqayyoo Abrahaamin jedha Addaamiin uumee keessa kaa'e maal akka inni fakkaatu jechuun isaa wajjin wal fakkeessa. Gaarii ta'uu isaa dubbachuudhaaf sagalee waaqayyoo baay'ee gaarii akka inni ta'e dubbachuudhaaf. Nama horii horsiisu nama akka Looxi loon qabu horii qabu achitti gaditti dhiisaa jechuudha. Baay'ee dinqiidha obboloota koo. Maqaan gooftaa kan ulfaate ta'u isa kana filate jechuun isaa sun tarii rakkina qabaata jedhu waliin ilaallee turre. Isarraan jalqabaa egaa Looxi filatee gara isaatti seenee dunkaana isaa dhadhaabee isayyuu wasiila isaa odoo ittiin dubbatin ofuma isaatii yeroo dubbatu filatee gara sana deemee ijaan waan arge waan gaarii isatti fakkaate filatee keessi isaa yeroo lixanu Sodoom Gamoraa akka ta'e yaadne ture. Waaqayyoo nama qarqaaru waan ijji keenya argu filanna. Keessumattuu gooftaan beeknu yoo ta'e waaqayyoon hin beeknu yoo ta'e miijana namaarra keenyetu filanna. Amma Looxi akkanatti ilaalan maaliifi tarii Looxi Abrahaamitti waaqayyo dubbateera. Abrahaam hin galaa fi Looxiif wanti galu baay'ee natti fakkaata. Looxi lubbuun isaas yookaan immoo hafuurri isaas fayyee nama waaqayyoo wajjin deemu akka hin taanes inuma laalla. Dhumni isaa maal akka fakkaatu lamman isaa kan Abrahaamiif kan Looxi wal bira qabne maal akka ta'e karaan Looxi deeme maal akka hamaa akkamii akka ta'e argina. Keessumattuu 11 akkasitti wal irraa gargar ba'an jedha. Akkaataa Looxi filatee deemetti Abrahaam karaa biraa deemee gargar ba'an jedha. Ani yeroon ofii kooti callume yaadu gargar bahise sagalee waaqayyoo dubbatu tarii hafuuraan ta'uu malaa laata. Tarii hafuuraan iddoo sanatti addaan ba'anii laata. Maaltu dhalate laata? Maaltu ta'e laata? Hafuuraan yoo keessa isaa laalle jechuudha. Qaamaan walirraa akka isaan deeman hin argina. Iddoo adda addaa filatanii garuu waan hafuuraas waan dubbatu natti fakkaata. Waaqayyoo nama qarqaaru obboloota koo karaa deemnu nama waaqayyoo waan mate duukaa utuu cichee akka rootfaa cichee suma biraan hafu jedhee baay'ee gaarii ture. Garuu hin filate dafee filate Abrahaam irraa gargar bahi jedhee barbaachisaas ture. Sagalee waaqayyoo tarii Abrahaamitti isa booddee waaqayyoo waan guddaa argisiisee fi karaa waaqayyoos ture jedhee yaada. Har'a yoo waaqayyo na qarqaare isa kan Looxi irraa amma ta'e dubbadheen gara biraatti deema. Looxi egaa tarii nama waaqayyoo sirriitti hin argine ta'uu mala, nama waaqayyootti hin dubbanne ta'uu mala, nama waaqayyootti dubbate kan biraa akka fakkeenyaatti fudheenii dubbachuu yaala. Amma waaqayyo na qarqaaretti kanumaan xumurra jechuudha. Egaa karaa deemnu hundumarratti waaqayyo karaa sana beekuuf Oromoon illee yeroo kadhatu waaqayyotti ganama ka'ee kadhata. Ammoo beekumsa isaa ammoo dandeettii isaa ammoo galuuf waaqa kadhata. Waaqa isa akka nu beeknu kana waan beeknes hin kadhata. Yoo ta'u tokko abbootiin keenya isaan kadhatan suni waan hojjetu qaba jedhee yaada. Tarii Looxis waan tokko
odoo jedheera ta'ee gaarii ture. Waan haxxummaan keessa yeroo fakkaata adeemsii Loot kun yeroo callu wadee ilaalu maaliifi hangafa isaatii obboleessa abbayyee isaatii abbayyeen isaa du'aniiru. Namni kun akkuma abbayyeetti waan duukaa bu'eefis qaba. Maaliif akkanatti filate laata? Maaliif achi deeme laata? Maaliif ijjisaa irra keessa duwwaa arge obboloota koo keessa isaa Sodoomii dhumara irratti Sodoomitti of arge. Sodoomii ba'ee isayyuu Waaqayyo isa qarqaaraan gubachuu keessaa ba'ee eessatti of argaa? Holqa dhagaatti. Holqa dhagaatti. Inni baay'ee masinni baa 19 yoo ilaalle lafa holqa dhagaatti lafa inni baqatee taa'u argina. Loot amma Asoor keessa jiraachuu waan sodaateef intaloota isaa lamman fudhatee Asoor keessa gara tulluu ol ba'a achitti intaloota isaa wajjin holqa keessa hin taa'e jedha. 1930 dubbise. Holqa keessa taa'e haati manaa duutee ashabootaate karaatti hafte. Hawulti taate ijoollee lamman dhiira tokkoof dubartoota durba lamatu holqa dhagaatti gale. Samarraa adda ba'anii holqa dhagaatti galanii kan nama gaddisiisu ani baay'ee isa kanatti ulfaatu isa booddee akkaataa ijoolleen isaatti illee da'anidha. Ijoolleen isaa ijoollee godhatu. Egaa namni akka dhiiraatti achi yeroo isaa hin beekne seenaa kana waan ta'eef 1937 irratti akka jedha isheen hangafaa ilma ishee maqaa isaa Mo'aab jettee moggaaftee inni abbaa Mo'aabotaa hamma kanaa hin ta'e. Isheen quxisuun ilma ishee maqaa isaa Ben-Amii jettee moggaaftee inni immoo abbaa Amoorotaa amma kanaa hin ta'edha. Amma kanaan sagalee Waaqayyoo kun saba guddaadha ta'e. Amoon saba guddaa ta'e, Mo'aab saba guddaa ta'e. Maaliifan kana siin dubbisa? Booddee Mo'aabonniif Amoononni maal akka isaan ta'an obboloota koo tarii waliin qabatu ta'a. Anatu yaada koo keessa akka kaatti ilaala ta'uu danda'a. Garuu waan argitantu jira. Achi holqa dhaqaa filatee achi dhaqee holqa dhaqaa amma dhaqutti dhaqee isa booddee ijoollee dhalatee ijoollee isaarraa isa booda saba guddaa achi keessaa bahe. Sabni guddaan kun maal ta'e? Yoo ta'e ilaaltanii filannoon isaa sun maatii isaan balleesse, jenereeshinii isaa balleesse, saba sarraa dhufan hundumtuu hin badan. Maaliifan hin badan jedha? Dhumarratti hin argitu yeroo Israa'eloonni galanu sabni Amooniif sabni Mo'aab sabni saba kanarraa yookaan immoo maatii kanarraa dhufan ijoolleen lamman kanarraa dhalatan maal akka isaan ta'an. Obboloota koo Waaqayyoon nu haa gargaaru. Jenereeshiniidhaa eebba Waaqayyoon nu haa godhu. Isa duddubbee keenyarraa dhufurraa Waaqayyo isaaniif eebba nu haa godhu. Adeemsa keenyarraa kan ka'e, filannoo keenyarraa kan ka'e iddoo biraatti jenereeshiniin akka hin hafne baay'ee kan na gaddisiisu macaafaa keessa deebii keessa jira. Waa'ee jarammas isinii himee kana warra Amoonotaaf warra Mo'aab kana yoo ilaalle maal akka isaan taanu dhumarratti maal akka isaan hojjetan 23 keessa deebii 23 dubbisaa 3 jalqabee Amoon yookiin Mo'aab sanyii isaanii keessaas namni tokkollee hamma dhaloota 10 iyyuu waldaa Waaqayyootti hin lixin.
sadiin dubbise 23 keessa deebii. Hilleetiin waldaa Waaqayyootti amma dhaloota 10tti. Isaan yommuu ati biyya Gibxii baatee dhuftee Bala'aam ilmi Be'oor akkasii abaaru Pheetoor mandara Mesopotoomiyaa keessa sitti bitanii malee buddeenaaf bishaan karaatti sitti hin adeemne buddeenaaf bishaaniin sitti adeemne simanne jedhe sagalee Waaqayyoo. Haa ta'u iyyuu malee Waaqayyo gooftaan kee sababii si jaallateef Bala'aamiif dhaga'ee Waaqayyo gooftaan kee abaarsicha eebbatti siif geeddare. Halleluuyaa! Geeddare. Bara jireenya kee hundumaa maatii isaanii nagaa akka qabaatan isaanitti tolees akka jiraatan hin barbaadin. Nama sodaachisa. Ijoolleen Amoonii, ijoolleen Ben-Amii kun egaa Amoon jedhaa sagalee Waaqayyoo. Ijoolleen Amooniif ijoolleen Mo'aab saba Israa'eliif abaarsa ta'an. Simanne maaliif Waaqayyo yeroo itti dubbatu ijoollee Amooniif ijoollee Mo'aab yeroo isaan bira geessan isaan tuttuqanii hin aarsinaa bira darbaa anatu iddoo sana kenneefi jedha. Garuu isaan ammeenyatti yaadan sabni Israa'el dhufaa jiraachuu dhaga'anii abaarri namatti bitan. Ammeenya yaadan Waaqayyo kanaaf abaarri. Jenereeshinii 10 yeroo calluma dheen yaadaa ture sagalee Waaqayyo kana dubbisu. Jenereeshinii meeqa booda Waaqayyo nu yaadatan laata? Abaabileen keenya maal hojjetan laata? Hin beeku wal qabachuu dhiisuu mala waan Loot hojjeteef waan jenereeshinii kana gidduutti ta'e hin beeknu. Garuu ani xinnoo ishee hin ta'a jedhee yaadutu jira. Sagalee Waaqayyo keessaa sana dubbisaa deemtanu karaa Loot deeme karaa gaarii akka hin taane argitu. Jenereeshinii isarraa dhufus akkana ta'a. Jenereeshinii 10 callimattee saba keenya yaaddanii namoota sammaa bushaayoo sammaa siyaasa hojjetu waan akkanaa laallata. Garuu obboloota koo hin beeknu abaabileen keenya eessa turan. Waaqayyo saba keenya gargaaru nu haa gargaaru. Namoonni kun abaarsa ta'an jenereeshinii 10 booda tarii isaanii irraanfate rakkina guddaa keessa isaanii galee Waaqayyo isaan yaadata. Jenereeshinii 10 isayyuu araarri Waaqayyoo guddaadha. Jenereeshinii 10 dhaloota 10 booda isaan yaadata ta'a. Amma dhaloota 10tti saba Waaqayyootti akka isaan hin jenne maaliif yeroo sabni Waaqayyoo biyya aannaniif damma Waaqayyoo kenneefitti galuuf jedhanii gufuutti ta'an jechuudha. Abaaranii balleessuu yaadan. Itti bitan jedha sagalee Waaqayyoo. Itti bitan. Baay'ee nama dhiba garuu. Nama abaaru namatti bita jechuudha namni abaarame. Bala'aamiin itti bitan obboloota koo. Waaqayyoo nu haa gargaaru. Waaqayyoo saba keenya gargaaru. Waan nutti bitame hin beeknu. Waan ta'e hin beeknu. Yeroo baay'ee callumanne yaannaa hin kadhannaa waa'ee saba keenyaa iddoo kamitti akka mudaan ta'e hin beeku. Dhugaa Waaqayyoon dura dhiyaannee Waaqayyoon nutti argisiisu waan dhaloota abbootii keenyaaf Waaqayyoon dura dhaabbachuu akka dandeenyu. Yoo bakka jalqabe rakkinni kun hin beeknu jechuun lafti nu argina waan dhalate yoo akka kun nuti lixe karaa kam akka nuti lixe hin beeknu. Waaqayyo garuu bara nurraa kaasu akka qabu yaadan alaa waggaa jenereeshinii 10 kaa'uuf kana. Gaaf tokko ture Waaqayyo waan nu keessatti hojjetu qaba. Egaa Looxi quunnamtii Waaqayyo wajjin ijaan qabneef ijaan beekneef tarii kana godhe ta'a. Ala yaadu tarii
callumatee nama jiraatu nama ijaan ilaalee waan gaarii filatu ta'uu danda'a. Akkuma bara kana keessa arginu namoonni hafuura waaqayyoo keessatti du'aa ta'e akkataatti filatan hin beekna. Obboloota koo nu akkamitti filanna? Namni waaqayyoo immoo waaqayyoon beeku immoo akkamitti ilaala? Waan tokko yoo diinillee dogoggorsa akkamitti ilaala? Kanaaf uumama 3 keessaan dubbisaa. Waa'ee hewaanii waan beektanuudha. Waa'ee hewaan kana kan inni dubbisuuf filadhee fi yeroon ilaalu isa kanaa wajjin deemadhee yeroo yaadu maaliif isheen hin beekti? Waaqayyoon hin beekti. Waaqayyotti dubbateera rileeshinii waaqayyoo wajjin qabu turan. Isheeniif Addaam abbaa manaa ishee. Boqonnaa 3 uumama 1 jalqabee nan dubbisa. Bineensi bakkee waaqayyo gooftaan uume hundumaa keessaa bofni bineensa bakkee waaqayyo gooftaan uume hundumaa keessaa bofti caalaa haxxee ture. Innis dubartittiidhaan dhuguma waaqayyo ija mukeettii iddoo dhaabaa kana keessa jiran hundumarraa hin nyaatinaa isiniin jedhe. Dubartiin immoo bofichaan nuyi ija mukeettii iddoo dhaabaa kana keessaa jiran irraa nyaachuu hin dandeenya. Garuu muka isaa iddoo dhaabaa kana walakkaa jiru duwwaa waaqayyo ija isaa irraa hin nyaatinaa. Isattis hin bu'inaa kanaa achi hin duutu jedheera jette. Bofichi immoo deebisee dubartittiidhaan hin duutan isin ija mukaa irraa yeroo nyaattan iji keessan akka banamu amma hamaaf gaarii beekuudhaanis akka waaqayyoo akka taatan waaqayyo hin beeka jedhe. Itti fufeen dubbisaa. Dubartittiinis ija mukichaa nyaataaf gaarii ta'uusaa ija namaatti kan tolu ogeessa nama gochuudhaafis gomojaasisaa ta'uusaa argitee ija isaa irraa kutattee hin nyaatte. Abbaa manaa ishee wajjin tures immoo hin laatte. Innis hin nyaate yommus lammanuu ija isaanii hin banamee qullaa ta'uu isaaniis beekan. Akka irraa isaan baala kanarratti isaan baala harbuu walitti ulluuqsisanii marxoo isaa hojjetan. Amma of dhoksuutu dhufe jechuudha. Amma ogummaan inni bofti jette isa kana ta'uu isaati. Hamaa gaarii baruun jechuudha. Amma akka qullaa ta'an baran. Obboloota koo halxeedhaa jedha bofti kun. Halxeeni akkaataatti gowwoomsite qabdi. Ammas itti dubartiin kun hin laalte mukichi gaarii ta'uusaa argiteetu nama gomojaasisuusaa argiteetu nyaatteedha sagalee waaqayyoo. Nama gomojaasisu bareedaa ta'uusaa argite. Akkuma namichi Loot sun filatee gaarummaa ta'uusaa argee filate sana ishees filatte. Iddoo kanatti lafa dhaaba waaqayyoodha. Innis dhaaba waaqayyoo fakkaata jedha. Lafa dhaaba waaqayyoo jannata isa jedhu jechuudha. Isa keessatti waaqayyoo muka dhaabee kana hundaa nyaattaa isa kanatti hin bu'inaa. Hin bu'inaa hin nyaataa duwwaamti hin bu'inaa illee jedhee yoo kun ta'e hin duutu. Yeroo hin calmadee yaadu hewaan galeeraa filata du'uu maal akka ta'e namni se'aan dura dhalatee du'e hin jiru. Beektiyyuu isa jedhu yaadde waaqayyoodhaan gargar ba'uu ta'uusaa garuu hafuura waaqayyoo isaan keessa tajaajiluuf hin beeku jedhee yaada. Hafuura itti baafate waaqayyoo Addaamitti
Addaamis jiraataa ta'ee jedha sagalee Waaqayyoo. Waaqayyoo wajjin kominikeetii godhaa turanii hin beekti. Garuu haxxummaan seexanaan galleef. Maaliif haxxummaa yeroo inni bofti kun haxxee waan gaariitti dubbatteef fakkaatti. Ogeessa taatu itti hin duutanuu itti gammanuu namatti tola. Hin duutanuu garuu soba dubbiin isaa hin dhufu. Ogummaa isa amaaf gaarii ittiin baran akka isaan argatanus dhugumatti dubbatte. Garuu yaa obboloota koo waan tokko argitu. Waaqayyoo wajjin nama dubbattudha dubartiin kun. Waaqayyoon hin beektu, waan Waaqayyotti dubbate hin beekti, waan Waaqayyo dhowwe hin beekti itti dubbatti. Lakkii hundumaadhaan muka hundumaadhaan muka kanallee ittiin argisiifne isa kanaayii illee jennee oduu beekuu muka hundumaadhaan yeroo tokko haxxummaa isaa yeroo yaadu eessaa jalqaba ho'ettanii yoo nufuu kootti yaadu muka keessaan, bosona keessaan, daggala keessaan bofa arguun noormaaliidha. Oma noormaalii bineensaa wajjin haasoftutti fakkaatee laata jedhee yaada. Maaliif inni fakkeessee dhufe ergamaa guddaa fakkaatee dhufuu danda'a. Garuu bofa bosona keessaa callumaanii ittee jirtu fakkaatetti dhufeetti fakkaata. Hin haasofsiifte. Nama akkam bofa haasofsiisa. Biyya keenyatti yeroo baay'ee nageenya gola keessatti warri seexana qallaban akka godhuu jedhu. Bofa keessa waatu irraa jechuudha. Bofa wajjin akka maasaa namni lammaffaa immoo Waaqayyoo akkas jedhe irratti isa kan nyaatinaa irratti yeroo isaan hin nyaatan amma seexanni hin nyaatin nyaadhu hin jenne. Lakkiin duutanuu itti. Nyaachuu kan filate isheen ilaale muka gaarii ta'uu mala. Seexanis fakkeessee ta'uu mala. Garuu hin filatte. Isa Waaqayyo jedhe herraa isa diinni jedhe filatte. Bofti kun sagalee Waaqayyoo bofichi jawwee mul'ata 22 jira. Dubbifachuu dandeessu. Jawwicha ta'adha. Jawwee diiyaabiloos seexanadha. Boficha kanaa wajjin haasofte. Haxxee kanaa wajjin haasofte. Yeroo callu badhee yaadu maaliif dubartiin kun abbaa manaa qabdi? Abbaa manaa kootiin mari'adha. Ittan yaada Waaqayyoon obeetti ittan kadhadha. Waa tokko hin jedhamu daftee laaltee fudhatamte. Daftee nyaatte abbaa manaallee hin eegde. Abbaa manaa isa ishee bukkee jirutti dhuufis hin keeteedha sagalee Waaqayyoo. Ishee bukkee jira jechuudha. Akkamitti akka hin nageenye Waaqayyotu beeka. Ishee bukkee jira namichi kun. Garuu nyaattee isaaf kenniteef. Addaamis maaliif dubartiin kun yeroo kennuuf Waaqayyoon dhiifama gaafadhu balleesseetta waan Waaqayyoon nu nageenye akkam nyaatta'eef maaf hin dubbatu. Tokkoffaa yeroon waa'ee dubartii kana yaadu waan na dinqu keessaa tokko maa inni Waaqayyoo bofa kanallee bofa hidhanii akka moggaasan kan itti dhiyeessan illee Waaqayyoo obboloota koo. Namicha kanaa jedha sagalee Waaqayyoo uumama keessatti namicha kanatti Waaqayyoo waan hundumaa uume fidee itti kenne. Isarratti akka inni mootii ta'u akka inni hundumaa godhu muka sanarraa kan hafe muka dhowwame sanarraa kan hafe. Yeroo baay'ee mukoonni sun lamaa jedhu namoonni tokko kan ogummaati tokko mukan jireenyaati jedhu tokko gaarii waan gaarii hin taane baruu kan nama dandeessu muka lama ta'a jedhu warra immoo tokkumatti jedhanus jiru tokko kan isaan jedhanuuf Kiristoos tokko jedhu warra kana jedhe lallabuudha. Garuu akka pluraalitti dubbata sagalee Waaqayyoo akka lama ta'anitti fakkaata. Boqonnaa 2:15 jalqabee uumamaa dubbisa kan jedha. Waaqayyo gooftaan namicha fuudhee iddoo dhaabaa Eden sana akka tottolchuuf akka eeguufis achi keessa hin kaa'ee yommus Waaqayyo gooftaan namicha abboomee ija mukeetti
mukeetti iddoo dhaabaa mukeettiinis pluraaliidha. Tokkicha miti mukeetti iddoo dhaabaa mukan jedhu sagalee waaqayyoo iddoo dhaabaa kana keessaa jiran hundumaarraa hin nyaattaa. Ija mukaa ichaa nyaatanii hamaaf gaarii ittiin beekan sana irraa garuu hin nyaatin. Gaafa isa nyaatte gaafa isa irraa nyaatte garuu dhuguma hin duuta jedhe. 8 ergasii Waaqayyo gooftaan namicha kophaa isaa ta'uu gaarii miti. Kan akka isaa kan isa gargaartu ani isaaf nan tolcha jedhe. Egaa asirratti yeroo callumattanii kiroonoolojikaalii wal dura duuba isaa ilaaltanu waan addaamiyyuutu hewaan hin uumamin durayyuu waan waaqayyo maqaa moggaasise waan waaqayyo itti fideetti kenne fakkaata. Of course addaam isarraa waan tolchamteef lama godhee akka waaqayyo uume akka abbaa manaa fi haadha manaa uume dubartiif dhiira godhee akka uume sagalee waaqayyoon dubbata maaliif keessa isaatti uumamtee jirti isa keessaa baaseet hojjete waaqayyo. Waan isin dhibu maqaa kan itti kenne isa kan eegisutti ishee deessa namicha kanan gaafanne abbaa manaa ishee ittiin hin mari'anne. Maali abbaa manaa koo kunoo gudiin ta'eeraa goofti tokko irratti dubbatteetti wanti kun dhugaadha moo akkan jette illee dura dabarsitee hin jenneen. Kan nama dhibu immoo namichi akka tottolchuuf akka eeguuf wanta mana ga'u bushaa biyya lafaa godhee waaqayyo itti kenne kun harkaa fuudhee nyaata. Marii tokko malee yeroon taa'ee yaadu waaqayyo addaamina baare yeroon calluma ilaalu hewaan achi keessa jirti garuu haa ta'uyyuu malee addaam itti gaafatama guddaan isatti kenname. Dubartittii kunis qarqaartuu isaa ta'e sagalee waaqayyo qarqaartuu hojjennaa qopheessinaaf jedhee waaqayyo kan uume responsibility ishee irrattis qaba. Isheetti dubbachuu danda'a. Maaliif kun ta'a? Waaqayyoon jilbeenfannee yookaan waaqayyoon akka dhannu jechuu danda'a. Addaamis na dhibana harkaa fuudheetu nyaate. Even abbaa manaa wajjin walitti dhiyeessanii walii wajjin nyaachuutu danda'an isheen rifattee nyaatte. Maaliif gojomaasisaa waan ta'eef nyaatte. Waaqayyo nu qarqaaru qoree ilaalu yeroo itti dubbatamu sagalee waaqayyoo illee ta'e sagalee waaqayyoon jedha qoree ilaalu. Yeroo baay'ee namni sagalee dhagaa oola. Lafa hojiitii waan dhageenyu jira, achii lafa dhageenyu jira. Sagalee waaqayyoos immoo lafa dhageenyu jira. Sagaleen dhaga'amu baay'eetu jira. Sagalee dhaga'ama. Sagalee lallaba keessaa, faarfannaa keessaa, iddoo adda addaa keessaan hundumti isaa gaarii ta'uu dhiisuu mala. Obboloota koo yeroo tokko namicha yeroo baay'ee egzaampilii fakkeenya kana fudhadheera. Amaanu'eel ammoo namichi ammoo namni Naayijeeriyaa akkan jedha. Faarfattoota keessa nama qabu. Warri babbareedduun suni kan keenyadha. Kan seexan irratti abboomu jechuudha. Inni ergamaa seexanaa ta'e irra hojjetu kan jedha. Obboloota koo waaqayyo nu haa gargaaru. Sagalee kanallee qoruu akka dandeenyu. Calluma innee dhuguu miti. Waaqayyo nu haa gargaaru. Waaqayyo nu haa eegu. Obboloota koo. Kanaaf namni waaqayyoo hundumaa qora garuu hundumaan hin qoramu. Sagalee waaqayyoo jedhu yeroo yaadu. Egaa hin duutan jetteen soba guddaa maaliif akka hewaan amante hin beeku malee waaqayyo nuun jedheera erga jettee booddee kan akkasiin akkasitti amante hin beeku malee sobinni guddaan hin duutanudha. Bara baraan du'an maaliifani waa'ee hewaan kanaa waa'ee dhaloota wajjin walitti fidee yeroon sagalee waaqayyo dubbisu maaltu yaada koo keessa dhufee isheen kun waaqayyoon beekti inni sun tarii hin beeku ta'a. Isheen kun waaqayyoo wajjin kun mukiriitu gootu diinaa wajjin haasofte. Yeroo tokko tokko waaqayyoon yeroo beennu
diinni nurraa fagaatte namni yaaduun uummaadha. Loliisa guddaa keessa irraa diinni immoo humnaan dhufti miti. Nyaadhu kana itti humnaan wagaate miti. Malumaan waan hamaa kana akkasiin nyaattu goote. Sagalee Waaqayyoo irratti hin argu, hin ajajjillee kan jedhu. Isa na dinqana yeroo baay'ee. Filannoo isheetiin ilaalte gojomaatee nyaatte. Waaqayyoon nu haa eegu. Waan baay'ee ijaan laallee filanna. Waan baay'een ijaan nutti tolee filanna. Akkanuma ta'ee looxisee hin filanna. Dhumni isaa maal laata? Maaliif namni xinnoo ishee suga godhatee ittiin yaadu laata? Wanti kun okkee bareedaadha. Sodaan Waaqayyoo nama keessa irra taanaan tarii nama dhowwadhee yaada. Waan akkanarraa. Diinni dhugaadha, hamaadha, haxxeedha. Ulfaataadha. Loliisa keessa jirra. Haxxee kana wajjin lolaa oolla. Egaa garuu obboloota koo Waaqayyo nu haa gargaaru. Ani baay'een yaade asirratti. Hewaan jenereeshinii abbaa manaatii abaarsa taate. Maatiin abaarame, isheen abaaramte. Jenereeshiniin isaan irraa dhufu amma keenyatti, amma Kiristoos illee utuu keessa hin jiraanne, amma Kiristoos sakrifaayisii kana hubee godhee anaaf isin fo'atutti isheen wanta ittiin kutantee nyaatamte sun yeroo tokko daqiiqaa meeqa ija mukaa sana kan nyaatamee namni suusii isaa bahu, beela isaa bahu. Garuu jenereeshinii akka badu goote. Akkuma Amoorotaa fi Mo'aabotaa jenereeshiniin suni tarii abaabisee hojii wal qabatee deemu jenereeshiniin Hewaan isa guddaa abaarsa ilmaan namaatti fideedha. Waaqayyoo dhugumaan yeroo jiraannu, yeroo akka kiristaanaatti deddeebinu, yeroo Waaqayyoon beekne deddeebinu namoota dhugumaan jenereeshiniif, maatiif, ofii keenyaaf eebba taanu malee namoota abaarsa taanu Waaqayyo nu hin godhin. Waaqayyo nu haa gargaaru. Anaaf isin na gargaaru. Obboloota koo. Egaa dhumarratti iddoo tokko dubbiseen baay'ee har'a inni irrattugaa. Iddoo tokkoon dubbisaa. Kakuu haaraa keessaa isuma kanaa wajjin kan deemudha. Kakuu haaraa macaafaa gara Qorontositti barreeffame isaa lammataa 11 irra jiru lakkoofsa 3 dubbisa. Akkuma bofni addummaadhaan Hewaaniin gowwoomsite yaada keessanis immoo karaarraa kaatee Kiristoos garaa qulqullummaadhaan ofii keessaniif of kennitaniif sana irraa garagaltu jedheen sodaadheedha. Naan sodaadheedha Phaawulos. Akkuma Hewaan haxxummaadhaan seexanni gowwoomsite, akkuma bofti gowwoomsite, isinis gowwoomtanii Kiristoosiin garaa qulqullummaadhaan of kennitaniifi jettan sana, isatti of kennitan sana hin gantu jedheen sodaadha. Irraa garagaltu jedheen sodaadha. Haxxummaadhaan diinnis hin gowwoomsitee, boftis hin gowwoomsitee, yaadni keessan karaa kaatee akkan jennaan sodaadha. Waldaan Qorontos kuni waldaa ani kan Phaawulos kan Apholoos jettu waldaa wanti ciigaa isaanis keessatti hojjetamu akka ta'e sagalee Waaqayyoo macaafa kana yeroo dubbifnu hin argina. Phaawulos
waan yaade waan rakkate tokko waan jiru fakkaate irratti barreessu. Nan sodaadha waa'ee keessan. Gara olii isaatti yoo ilaaltanii akka waldaan kun jabaatu akka karaa isaatiin wanti baay'een ta'e dubbateetu lakkoofsa 2 irratti ani akka durba amanamtuutti Kiristoos abbaa manaa tokkichaatti isin heerumsiisuudhaaf isin kaadhimmachiisee waanan tureef akka Waaqayyo akkuma Waaqayyo hinaafu anis isiniif nan hinaafadha. Baay'ee waldaa kana ba'aa baata Phaawulos. Ba'aa dhugaa baheeraa fi jajjabeesseeraa ammas irra deddeebi'ee jajjabeessa dubbee deebi'ee waan sodaatu qabu fakkaata. Waaqayyo nu haa gargaaru. Noo eessa jirra laata? Haxxummaa bofaa jalaa akkamitti akka Kiristoos irraa hin mittigne of eegganna laata? Waaqayyo nu haa gargaaru obboloota koo. Waaqayyo adeemsa keenya gargaaru, jenereeshinii keenya gargaaru, anaaf isin gargaaru, maatii keenya gargaaru, deddeebii keenya gargaaru akka abaarsan taane. Akka ofii keenyaas kufnee hin jenne. Gooftaan nu gargaaru har'aaf kanuma irratti dhaabaa. Gooftaan isin eebbisu. Waaqayyo namoota wal qabatanii waliin deemanii wal tajaajilanii iddoo gogaan Waaqayyo nu haa godhu. Maqaan Gooftaa kan ulfaataa ta'u eebbifamaa.